Ayyee kabajamtoota daawwattoota keenyaa warroonni masoobii daabboo akkasuma kan biddeenaa xixiqqaasaa giddu gala nuuf dhiyeessi jettanii egaa har'aa masoobii kan daabboof ta'u akkasuma kan biddeenaa gundoo wanni isin barbaadan jechuudha. Wanni isin na biraa dhabdan hin jirtanu egaa ijoolleen baay'een amma kana dura meeshaa narraa ajajattanii masoobii isinii bitee janteelii isaa wajjin illee kan bitattan hin jirtu jechuudha. Egaa kana gaafan isiniin jedhu masoobii isinii bitee janteelii wajjin yoo jettanis masoobii qubaasaa barbaadna yoo jettanis masoobii biddeenaa yookiin kan daabboo akka barbaadanitti akka filannoo keessanitti guddaa xiqqaa akka barbaadanitti jira. Isa qofa osoo hin taane masoobii gilgilii taatee xiqqishuu jechuudha kan nyaata itti dhiyeessan. Teebilii nyaata irratti illee ni jira jechuudha babbareenni. Egaa waa'ee masoobii ilaallatee waa'ee hodhaa ilaallatee jechuudha. Gundoo dabalatee masoobii daabboo masoobii biddeenaa agaa gingilchaallee wanni na biraa dhabame hin jiru. Janteelii immoo akka filannoo keessanitti kan isin itti bitamu kalarii jechuudha. Amma fakkeenyaaf kalarii ani kalarii diimannatti tola ta'a tokko immoo bicaatti tola ta'a. Kanaaf egaa akka filannoo keessanitti wanni hundumtuyyuu akka filannoo keessanitti isiniin jedheera waa'ee meeshaa irratti. Egaa ijoolleen baay'een ammas kan ajajanii injirtu kan illee isinii bitamee maatii keessan bira isiniif qaqqabee meeshaa warri na biraa qabdan jechuudha. Isiniif xumuramee meeshaa ka bitamu bitamee kan hojjetamu hojjetamee kan maatii keessan bira isiniif qaqqabellee injirtu kan baay'eetti gammadanii na galateeffattan illee injirtu. Isinillee baay'ee tokko galatoomaa ulfaadhaa kabaja argadhaa isiniin jedha. Egaa ijoollonni keessan na dubbistanii masoobii daabboo kan biddeenaa xixiqqaa nuu fidii warri jettan kun xixiqqaan kanneen kana fakkaatu. Gurguddaanis immoo jira kana gaafan jedhu akka filannoo abbaatti isiniin jedheera. Meeshaa kamiyyuu yeroo kanaa yoo bitattanii meeshaa tokko walitti qabattan baay'ee bareeda. Sababni isaa yeroo kana yeroo ganni seenee jira waan ta'eef ji'a kurnaffaa walakkaa dhangeenye waan jiruuf jiini 11ffaa fi 12ffaan ganna waan ta'eef egaa meeshaa baay'inaan waan akka hodhaa kanaa kan argamu ganna jechuudha. Maaliif ganna iriftiitu jira jechuudha, boqonnaatu jira. Ijoolleen mana barumsaallee mana barumsaa cufanii galuu hodhaani hodhuu boqonnaa waan jiruuf meeshaa akka hodhaa kanallee gannaadha akka filannoo akkasiin barbaadanitti kan argamu jechuudha. Egaa ijoolleen baay'een keessan immoo kan allaa qabu jechuudha. Kan allaa qabu kan biddeenaa ta'e kan allaa qabu warri jettanii yeroo darbe viidiyoo koo keessatti hojjedhee kana keessas hin jira. Akkasiin barbaadanitti jira. Noormaali yoo barbaadan kan allaa qabu yoo barbaadan akka barbaadanitti in argattuun isiniin jedha. Egaa meeshaa mana keessaa walumaa galatti warri ajajachuu barbaadan karaa WhatsAppii na dubbisuu hin dandeessuun isiniin jedha. Bakki immoo nuti itti geessinu yeroo darbee dudubbachaan ture lakkoofsa bilbila kootis yuutuubii koo irraa fudhadhaatii na dubbisaa. Amma fakkeenyaaf kunoo kuni lakkoofsa bilbila kootiillee asii argattu. Kan allaa qabu warri jettanis kunoo kuni akka filannoo keessanitti hallaa heddummina isaatiin hallaa qaba. Kanumti madaabaraallee jechuudha. Akkaataa isin filattaniirra waan ta'eef meeshaa yeroo ajajattan immoo iskiriinshatii godhatanii meeshaa akkanaan barbaade jettanii itti fufuu hin dandeessu isiniin jedha. Kabajamtoota daawwattoota keenya bakkuma jirru teenyee immoo bakka isin barbaadanittis isinii erguu hin dandeenya. Kanaaf egaa toora WhatsAppitiin nu dubbisaa. Viidiyoon kun immoo baay'ee ganna jalaa bu'ee waan jiruuf na jajjabeessaa laayikii godhaa. Baay'ee.